Kabajamoo barattootaa akkam jirtu? Kun YouTube Gumii Raayyaati. YouTube Gumii Raayyaan odeeffannoo barbaachisoo ta'aniif barsiisoo ta'an kan itti argattanidha. Isinis hordofaa akka jirtan nan abdadha. Egaan kallattiidhumaan gara mata duree guyyaa irratti yeroo seennu yeroo darbe viidiyoo isa yeroo darbe irratti akkuma hubattan mata duree guddaa jennee kaane sana iccita milkaa'inaa barattootaaf kan jedhu jalatti gorsoota adda addaa isinii kenna jedhee akkuma ka'ee tokko lama jennee yeroo darbe irratti gorsa lammaffaarra geenye turre. Innis mata dureen isaa kan ture kaayyoo ofii beekuu barataan egaan barataa yuunivarsiitii haa ta'u, barataa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa haa ta'u, barataa kolleejjii haa ta'u, barataa sadarkaa kamirrayyuu yoo jiraate kaayyoon barataa barachuu, qabxii gaarii galmeessuu, bu'a qabeessa ta'uudha. Akkuma kanaan duras waliin jenne bu'a qabeessa ta'uun milkaa'uu jechuun maal jechuu akka ta'e waliin ilaallee turre. Tarii akka tasaa barattoonni kallattiidhumaan isa guyyaa irraa bantanii isa kanaan duraa hin hordofin turtanii yoo jiraattanii milkaa'ina jechuun maal akka ta'e odeeffannoo isinii kenneera waan ta'eef isatti duuba deebitanii isa ilaaltanii isarraa kaatanii gara isa kanaatti dhufuu dandeessu. Warri nu hordofaa jirtan garuu mata duree sadaffaarra geenyerra. Mata dureen sadaffaan egaa akkuma beekamu egaa sadaffaa kanatu hin jalqabin isin yaadachiisuudhaaf inni lammaffaan kaayyoo ofii beekuu jedha. Kaayyoo barataa akkuma isinitti hime barachuudhaa, qabxii galmeessuudhaa, daree tokko gara tokkotti darbuudhaa, sadarkaa tokkorra ga'uudha. Kanaaf kaayyoo kana immoo kan akka fiixaan hin baane kan gufachiisu haalota baay'eetu jiraachuu mala waan ta'eef wantoota kaayyoo keenya gufachiisan irraa of eeguudhaan kaayyoo keenya bakkaan ga'uu fi cimnee hojjechuu qabnaa kan jedhu bal'inaan wajjin ilaalleerraa isa keessa deebitanii ilaaluu dandeessu. Har'a immoo itti aansuudhaan yeroo fi haalaan fayyadamu yookaanis yeroo ofiitti haalaan dhimma ba'uu kan jedhu mata duree sadaffaa olii wajjin ilaallaa. Akkuma beekamu yeroon nama kamiifiyyuu utuu waliin caalchisin kan kenname qabeenya uumamaati. Namni addunyaa kanarra jiru kan ittiin qabeenyaan wal qixxeetti qabu amma lubbuudhaan jirutti qabeenyaan wal qixxeetti qabu yoo jiraate yeroodha. Sababiin isaa daqiiqaan, sekondiin, sa'aatiin, waggaan yeroon jiru hundumtuu nama lubbuudhaan jiruu fi wal qixxeedha. Kanaaf qabeenyaa uumamaa nama hundumaaf wal qixxeetti kenname yoo jiraate yeroodha. Rakkinni dhimma yeroo wajjin wal qabate garuu maalidha? Nama hundumaaf qabeenya wal qixxeetti uumaan kenne yoo ta'e illee namni hundumtuu wal qixxeetti kan itti fayyadamu miti garuu. Kanaafidha garaagarummaan nama gidduutti kan uumamu. Inni tokko yeroo isaa haalaan kan itti fayyadamu, haalaan dhimma kan itti ba'u, kanarraa kan ka'es bu'a qabeessa kan ta'u yoo ta'e, inni kaan immoo yeroo isaatti dhibaa'uudhaan akkasumaan yeroo isaa dabarsuudhaan utuu bu'a qabeessa hin ta'in dabarsaa boodallee gaabbiitti ta'a jechaadha. Kanaaf namni hundumtuu wal qixxee kan hin fayyadamne garuu immoo wal qixxee kan qabu qabeenyaan uumamaa yoo jiraate yeroodha. Dhimma isa kanaa wal wajjin ilaallaga. Yeroon takkaa darbinaan duuban deebi'u. Irreversible jechuun wanti tokko wanta baay'ee yoo darbe deebisuu dandeenya ta'a. Yeroon garuu takkaa darbinaan duuba deebisuu hin dandeenyu. Qabnee dhaabuu hin dandeenyu. Kan darbee itti fayyadamnee yoo ta'e gaarii ta'ee darba. Itti fayyadamne yoo ta'e immoo nu gaabbisiisee darba. Kanaaf har'aa akka barataatti barataa sadarkaa kamirrayyuu jirru haa taanu. Yeroo qabnutti haalaan fayyadamuun yeroon kun takkaa darbinaan deebinee argachuu kan dandeenye waan yeroo sana keessatti hojjechuu mallus tun hojjetamin waan darbuuf booda gaabbii akka nutti hin taanee fi yeroo keenya haalaan fayyadamuun barbaachisaa akka ta'e yeroo baay'ee waan kanaan duras isinii kaaseera viidiyoo darbe keessatti yeroo qabnu tokko keessatti wanta barbaachisaa ta'e yeroo sanatti hojjechuu wanta dursa kennuu fi qabnu hojjechuutu nurraa eegamu
waan dursa kennuuf nurraan barbaachisneef dursa laannee yeroo keenyaan haalaan fayyadamin yeroo darbuu dandeenya waan ta'eef wantoota hojjennullee yeroo keenya keessatti sadarkaatti laannee isa kam yeroo kam hojjechuun qaba isa jedhu addaan baasnee yoo keenye haalaan fayyadamuu dandeenya jechaadha. Yeroo baay'ee waan hundumtuu yeroo qabaa otuu jedhamuun dhageenya namoonni waa'ee yeroo haasaan waan hundumtuu yeroo qabaa jedhu. Waan kana karaa lama hubachuu dandeenya. Inni tokkoffaa waan hundumtuu yeroo qaba yeroo jedhamu waan hundumaayyuu yeroo isaa keessatti hojjechuu nurra jira. Yeroo isaa malee hojjechuun gochuun nurra hin jiru kan jedhu yaada qaba inni tokkoffaan. Akkas jechuun fakkeenyaaf barataa tokkoo fi barataa hangatee jirutti jalqabni wanti inni gochuu qabu yookaan wanti isheen gochuu qabdu barachuudha. Gaa'elatti seenuu fi barachuu keessaa barataan jalqaba kan inni gochuu qabu waan hundumtuu yeroo qaba yeroo jennu gaa'elatu hin ta'in yeroo isaa sana keessatti yeroo barataa ta'ee jiru sana keessatti wanti raawwachuu qabu barachuudha. Inni jalqabaa isa kana wanta tokko yeroo isaa keessatti raawwachuu akka qabu kan agarsiisu yeroo ta'u inni lammataa immoo wanta yeroo isaa keessatti hojjechuu qabnu tokko utuun hojjetin yeroon darbuun qabu kan jedhu yaada rimeessa of keessaa qaba. Inni tokko yeroo isaa malee waa tokko hojjechuu hin qabnu kan jedhu yeroo ta'u inni tokko immoo inni kaan immoo waan yeroo isaa ta'ee hojjechuu qabnu utuun hojjetin yeroon sun darbuu hin qabu. Inni galeereen abdadha. Yeroo isaa malee waa tokko hojjechuun gaarii miti kan jedhu yeroo ta'u inni tokko inni lammataa immoo yeroo isaa keessatti wanta hojjechuu qabnu tokko utuun hin hojjetin yeroon darbuu irra hin jiru kan jedhudha. Egaa yeroo baay'ee yeroo isaa keessatti hojjechuutu qabnu akka tasaa yeroo keenyatti haalaan ittiin fayyadamin hafnee nu darbuu danda'a. Waa'ee nu darbee sanaa dhiphachuu fi yaadda'uu fi waa'ee isaa yaadnee yeroo amma keessa jirru immoo gubuurraa inni darbe takkaa darbeera waan ta'eef waa'ee isa keessa jirru sanaa yaadnee isuma keessa jirru sana haalaan fayyadamuuf immoo karoorsuun gaariidha. Inni darbee waan ta'eef isa keessa jirru isa nu fuuldura jiru isaaf immoo inni harka keenya keessa jiru kunis darbee immoo deebi'ee akka nu gaabbisiisnee fi isa waa'ee darbee dhiphachuu dhiisnee wantoonni darban yeroo tokko tokko waan keessa jirruuf waan gara fuulduraatti jirruuf barumsa nuu ta'u taanaan waan gaariidha. Garuu ammas isa keessa jirruuf isa taanuufis faayidaan qaban taananii dhiphinuma dabalu malee namni tokko waan balleessirraa yoo barate balleessaan jedhamu inni badeessu. Garuu ammas keessa taa'es inuma balleessa taanaan rakkisaadha. Kanaaf waa'ee isa darbee dhiphachuu utuu hin ta'in waa'ee yeroo keessa jirruu fi yeroo nu fuuldura jiru haalaan itti fayyadamuudhaaf dhama'uutu nurra jiraata. Yeroo kana haalaan itti fayyadamuu kan dandeenyu immoo yoo maal goonedha yoo karoora baafannedha. Karoora qaban akka barataatti karoora qabaachuun barbaachisaadha. Viidiyoo yeroo darbee keessatti isinitti himeera. Maal gochuun narra jira? Maal dubbisuun narra jira? Koorsoota baradhu kana keessaa isa kamiin dursa dubbisuun narra jira? Yoom dubbisuun narra jira? Kamittiin dubbisuun narra jira? Isaan kun karoora keessatti kan hammatamanidha. Kanaaf karoora namni hin qabne yeroo isaa qoqqoodee haalaan waan hojjechuu qabuun hojjetu. Yeroon immoo karoora keessa galee hin qoqqoodamu taanaan waan kamiin iyyuu raawwachuu hin dandeenyu. Waan baay'ee tuquu dandeenya. Waan baay'ee tuqne sana haalaan raawwachuu hin dandeenyu. Kanaaf yeroo haalaan itti fayyadamuudhaaf wanti bu'uura ta'e maalidha? Karoora baafachuu, karoora qabaachuu. Karoora malee yoo ta'e ilma juunjuufna yeroon keenya darbaan dhaabatee nuun eegu amma karoora keetiif ittutti yookaan amma waan hojjettu sirreeffattutti
waan hojjettu amma sii galutti dhaabadheen sii eegan jedhu yeroon inuma fiiga immoo murama. Kanaafi yeroo keenya dhaabuu kan dandeenyu karooraan hojjechuudhaan karoora keessatti of galchine hojiidhaan duukaa dorgomuudha. Time and tide wait for none wanta jedhamu jira. Qilleensis dhaabatee nama akka qilleensaati yeroon dhaabatee eegu isa kana beeknee duukaa fiiguu erginni dhaabatu ta'e wanti nuyi gochuu dandeenyu jiraate yeroo duukaa fiiguu yeroo sana keessatti wanta hojjechuu dandeenyu karoorsinee hojjechuutu nurra jiraata jechaadha. Karooraan hin hojjennu taanaan garuu yeroo keenyatti haalaan utuu hin fayyadamin hafna bu'a qabeessa ta'uu hin dandeenyu. Egaa barattoonni baay'een yeroo isaanii waan hin barbaachisne waan yeroo isaa hin taane irratti gubuudhaan yeroo xiqqoon yeroo isaan haftu waa'ee qormaataa dhiphachuu jalqabu. Egaa seemistera tokko guutuutu jira barumsaa fi barumsa jechuun immoo qo'annaas ni ilaallata. Wanti beekamuu qabu qormaataaf qo'annatu hin ta'in beekumsaaf qo'achuu qabna. Fiixaan ba'umsa jechuunis beekumsa qabaachuu dabalataa isa jedhu waliin haasofnee ture kaaseen ture yeroo darbe. Kanaaf har'a barannee waan gallu har'uma dubbisuu jalaa cabsachuu bor kuma kana jalaa cabsataa yoo deemne gaafa qormaati ga'u maalidha isa kanaan dura irraa jalaa dubbisaa deemne al takka keessa deebi'uun nu rakkisu wanta ta'eef bal'inaan hin ilaalla waa'ee kana. Garuu barattoonni baay'een seemistera guutuu yeroo isaanii waan kan biraa irratti dabarsuudhaan haalaan utuu hin fayyadamin hafuudhaanii gaafa qormaati torban tokko hafu isa kam qaban isa kam akka dhiisan isaan rakkisa yaaddoo guddaa keessa galu. Poorshiiniin kan koorsii tokkoyyuu bal'aa ta'uu danda'a. Koorsii baay'ee immoo fudhatu ta'a. Qormaati isaan fudhatan akkuma koorsii isaanii sana baay'ata. Kanaafi walitti aanee immoo fudhatama ta'a qormaati isaanii suni dhiphina keessa galu. Waan qabanii waan dhiisan wallaalu. Barattoonni abshaalli garuu maal godhu jala qo'ataa deemu dubbisaa deemu kanarraa har'a kan borii bor sagantaa isaaniitti akkuma sila isiniin jedhe karoora waan qabaniif karoora isaaniitti waan fayyadamaniif akka karoora isaaniitti jala dubbisaa deemu irraa salphifataa deemu yeroo qormaatii gawwaa tokko hin dhiphatan maaliif dursanii jalaa dubbisaniiru waan ta'eef aluma takka keessa fiiguudhaan beekumsa amma tokko sila irraa qabataniiru waan ta'eef amma of yaadachiisuudhaaf dubbisuu jechaadha. Lafaa kaanii hubachuuf utuu hin ta'in waan kanaan dura jalaa dubbisan of yaadachiisuuf dubbisu. Akka kanatti kan yerootti fayyadamuu hin danda'amu. Kanaaf akka barattoota abshaala kanaa ta'uun barbaachisaadha. Haalaan yerootti fayyadamuuf yoo barbaadame jechaadha. Akka barataatti wanti nuyi gochuu nurraa eegamu yoo jiraate yeroo qabnutti qoqqoonnee karoora baafannee haalaan itti fayyadamne bu'a qabeessa ta'uu nurraa eegama. Qabeenya walqixxee egaa xinnaadha guddaadha. Jaarsa jaartiidha. Ijoollee nama guddaadha beekaadha wallaalaadha utuu hin jedhini uumaan hunduma keenyaaf yeroo walqixxeetti kenneera. Namni amma umuriin isaa lafarra jirutti qabeenya uumamaa walqixxeedhaan namni hundumtuu qabu yeroodha jechaadha. Kanaaf yeroo kana haalaan itti fayyadamuun ogummaadhaan itti fayyadamuun bu'a qabeessa nama taasisa. Akka barataatti ganuyi barumsa keenya irratti yeroo xiyyeeffannu yeroo kam isa kamiin qo'achuun qabaa kamittiin qo'adhaa yeroon kootuun darbin kamittiin bu'a qabeessa taasisa jedhu karoora keessa galchine itti fayyadamuun nurra jiraata jechaadha. Kanaaf qabeenyaan uumamaa kun kan nama hundumaati hattuun kan hin hanneedha. Maal jedhuun time is gold is precious. Yeroon warqeedha warqeen immoo qaaliidha jedhu. Kun waan salphaa miti gatii gadaanaan kan itti kennamu miti waa guddaadha jechuudha. Kanaaf waan guddaa kana of harkatti busheessinee
ergi darbe immoo deebuu waan hin dandeenye kana xiqqoo sun nurra hin jiraatu waan ta'eef yeroo keenya haalaan fayyadamuun waan yeroo isaa ta'e yeroo isaatti hojjechuun tu yeroon isaan darbin hojjechuun nurraa eegama. Kanaaf gorsa guyyaa irraa keessatti gabaabaadhumatti wanti cuunfinee ilaalle yeroon qabeenya uumamaadha. Yeroon waan baay'ee barbaachisaadha. Yeroon takka darbinaan duuba deebi'uu hin danda'u. Yeroon nama hundumaaf kan kenname qabeenyaadha. Kanaaf akka barataatti nus qabeenyaa kana nuu kennameera qabna. Barumsa keenya yeroo barannu, yeroo dubbisnu, yeroo qo'annu yeroo keenyatti haalaan karoora baasnee itti fayyadamuu qabna. Yeroo keenya waan hin taanetti balleessuun nurra hin jiru. Waan yeroo isaa eeggate yeroo isaa keessatti hojjechuun nurraa eegama. Yoo akkas ta'e bu'a qabeessa taana waanta ta'eef gorsi ani irraa viidiyoo kanarratti isiniif dhiyeesse kanuma fakkaata. Odeeffannoo barbaachisaa ta'e karraa argattan abdiin qaba. Haalaanis akka itti fayyadamtan nan abdadha. Viidiyoo itti aanutti hanga wal arginutti nagaan turaa isiniin jecha. Egaan viidiyoo kana akkuma barame fooloo godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa. Koomentii yoo qabaattanis koomentiin haalattan wanti fooyyoo yoo jiraate gammachuudhaan hin fudhadhaa. Har'aaf asuma irratti dhaabna. Galatoomaa. Kun yuutuubii Gumii Raayyaati. Nagaatti.